ولا لو سي سنتن سلعرة نادي بيتن نعرة دي بمي هاي ما من تيا وسنا كان كانت تمتي ايغا في سي برسي هي ويا تانجر انجليز كم بريستا ولا لو جتنا ما هين دغهني يا ماكيتو لبو تو مينا دغه فدو واتكسيف داما تنما دغدو يا ماكيتو قالي افتحي جرادو تنما دغدو يا ماكيتو قالي افتحي جرادو ماكي جبدو انتلا جبدو اكيرا غافا اورما ديفته جروكي ايغلتي hundassi kuma taboonu jalqabde siin jedhee nutti jijjiiramte akka durii miti jedhee si komata badii kan kee malee jedhee si komata badii kan kee malee yeroo ta'uu diddu nama akka kalee dhiisi waa'ee namaa isa kan kee jiraadhu lisaani arrara laftuu tantaate saqiilataani fil miizaani miizaana namaa ol beesitu habibataani ila rahmaani kama rabbii qajeeltuu tantaate subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al-aziim. tokko ti dabalate ما شاء الله والله guys فيديو دان يوتيوب رتي نسنيف دي سرشي وري فيديو نو أنا قافي قافنا no gafi disa gafi disa قافي قافنا asman gafi takasi ما نغابت جودين تسلا shanti question si aga fattu nergesi جولي ما سرقس لا فادي مي ما نغابت دايه iya جال قافا يرى دالتو إيرا مو أنا ألوفيد iya إيرا يا ربي ilmu na rabbi ilmu no akhnu ilma iratin barbaadan diran barbada gafi bar video nurra shaqalatani bar youtube bar shaqalannan istati haye gafi heddu da tawani suspense nama godu qabatani jirani isa bakka mami isa sinesu maal akka ta'u barbaad daa'imni kee sun gara fuulduratti maal akka siif ta'u feeta tokko faaratti yaa ibaadarratti guddisu barbaada quraana isa akka fixuun barbaada ibaadarra guddisa taphataa kubbaa miilaa akka ta'u barbaada mashallah jedhata maashaallah akka quraana qara'u barbaada jetti bar quraana irratti ibaadarratti guddisee yaa kubbaa taphachuun haraama waan hin qabneef akkasi hafiza quraana inshallah ati nama gargaaruun beekamta waan ta'eef tiktokii irratti yeroo jalqabaatiif nama sagalee taateef ni yaadatta. ati disin jamne sa youtuber jetti bar ya ma ki jolle akam ya fofu garra hiya da lubuti ya ummata fi sagalee ta'u ture garuu hiya da dulum heddu da fakkasti nama tokko hosonda nama heddu ummata heddu fin ta'u ture hiya da duwechu fadeti kabra maalin Matee jira. gafi kanneen isaayyee kanneen youtuber gaafatan iskan ijoolleen kee maasha Allah dha wallaahi maasha Allah garuu wallaahi das jaan Maaki Ingiliffaa siyaasofsiisni wayne yeti jil fanda koi boruna so isi stamana dukumi wayne paisa mungkin jandu ara jolli dinarra gabi rabbi jai bar andiran jiru bar mucan boye jenang putih bra mal sinja sa mal ditani
Maagi baay'ee sirna anjaani. Maal jechuun feetan Ingiliffaan guys? Isaan bakka Bamuutii wallahi goone kana mata videodhaan guyyaa jummataa bakka fidiina hedduu zanaana godhanii jira warabban. Not crying, but she's laughing. Maalif bochii jedha. Crying. No, giseen koo bulun booyan. Sorry. I am sorry for making you laugh. Okay, Habibti. Thank you so much. Thank you so much. I love you so much, wallahi. Welcome. Wallahi ijoolleen tanteeffataa nama gooti maashaallah. YouTube banuu qabdaa fi bar. I am proud of you. I love you so much. Sure. Thank you so much, baby. Thank you. Because I watch your TikTok. Oh my God. Very, very nice. I saw you when you are saying Raya Bamancha. Yeah. Oh my God. When you have the hub. Huh? Bikatara The madar. hub. Kau tumi ada mal jate lumarat tinangalle. When you have the hub and you make video like that. Oh, you like? Sa. Yeah, I like it. I want to make TikTok with that sound. Video akkasii sanirra deddeebi'ee jirtu sanii Wow. bareeda. Thank you so much. Thank you. Nagalee jira bar. Okay. شنو هاي Why do you talk Oromo? What? Maafi ijoolleen asii miti aanatti jijjiiraman Oromiiffamaa dubbatu. Abboonni isaanii Har'a warri kooma wallahi warri viidiyoo waraabatu har'a gammadanii jira wallahi. osoo laayivii fa'aa viidiyoo fa'aa baanii fi maashaallah bareedaa ture. Guyyaa jummataa bakka qophaan guyyaa jummataa kottaashi. Ishee guyyaa moo halkan guyyaa wayya garuun laayivii asii booda. Guyyaa na mijaa'u sa'aatan amani sa'aatan. Maki. Yes. Talk to me afaan Oromo please. Okay. Be my auntie. Talk to me afaan Oromo English. No, I English. want to talk English. Huh? No, I want to talk English. I don't like English baby. Big plural. English is good. Yeah, it's good. For them Khaisana so you know okay? It's international. Yeah, international. Yes, of course. Halkan Khaisa. Can you be our aunt? Miliki wallahi wa billahi demi. Ara jolle na rakani. Haadhi isaan bakka waan jettaniin amma waan amma jettaniin kana Ingiliffaan jedhamu. Ara jettanii na rakani. Waan amma Ingiliffaan jettaniin Oromiffaan jedhamu. Ada kenapa berbeda? We are happy. Okay. Why do they call your name Shukudi? Toguti Oromo. Why do they call you like that? Because you are not the person who shoots people. No. Nagale Japan Oromo dinini maafi ko. Ayyee. Dhaggeeffadhu afaan Oromoo Maqaan kee maaliif Shukudi? Okay. Maqaan kiyya wanti shugguxii ta'ee fi uummata irratti tokkosuu fi mitishi. Okay. Wanti maqaan kiyya shugguxii jaanii na baasanii fi jabduudha hin dubbadha hedduun haasawa sii galee uummanni kuni akka shugguxitti asirra na hidhatee deemuu barbaade jechuudha. But gun is Abo Ingiliffaan irraa dhiisaa. Talk to me afaan Oromoo please baby. Nama lama I don't like taa'anii English. English was good. Because ani biyya Arabaa jira amma natti dhiibatina please na dhiisaa. Ta'uun. But it is international. But afaan Oromoo it is international now. Okay? Yeah.
Sinda like qabsooftu waan taateef afaan Oromoo feetii nama afaan Oromootiin sagalee namaa taate malee sagalee taate. Hedduun dandeenya xiqqishuma dandeenya. Bas I know yani understand me. Okay, jadi. Okay. Okay, jadi. Okay. Thank you so much. Afaan Oromoo. Ati fi jaarsi kan kee nama gaariidha beebii nu fida. Hayyee. እሺ ኢንሻአላህ Hayyee. አንይደ ወላሂ ማሻአላህ ኮፍላን ዱምኔ በጋ ኮፈርተን ጋይስ ወላሂ በሸናኑ ኬሰ ዋን ተካ Garuu yoo dhiira barbaadameet yoo dhalalte maal taata? Isin gaabii fiti. Yoo dhiira barbaadateem yoo dhalalte maal taata ree? gurra qabadhee ija mana keessa Maaliif? dubartiin gaabreedduudha garuu dhiirma wayya jennee dura Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam namni dubartii lama dhalee akka bareedatti guddise jannata seenaa jedhe. maashaallah bakka dubara bar wanti ani dura dhiiraaf barbaadu ni beeytanii Aha, hin beeku. ani amma ummati yaafta duraati beeyte Ayyee. na booda ijoolleen dhiiraa amma tokko kadhalate Imraan maqaan isaa Ayyee. tokko immoo Kaaliit yookiin Naa'ifii jedhama. Ayyee. Anummaa xiyyaa fi ta duraati dubartiidha. Osoo ana dura dhiirti jiraatte bareedaa si galee maaliif jennaani namni natti roorrise osoo na dura dhiirti jiraate si galee. Si galeemi. Ayyee. Kanaafuu gizee dura dhiira dhaltee obboleetii lammaffaa dhalattuuf dhiirtii obboleessa qabaa obboleessa qabdii jechuun gurraa hin sodaattamtii jechuudha si galeemi. Ayyee. Kaniif namni itti akka fedhe ittiin dubbatu ittiin taphatu hin arrabsuuni gizee obboleessa qabaattu obboleessi istiin xiqqaa obboleessi xiqqaanu yoo ammaan obboleessa kiyya xiqqaanu jechuun namni yoo na tuqe akka lola si galee mush silaa obboleessa guddaa narra guddaa ilmaan eessummaa inni jiran garuu osoo obboleessa namarra narra guddaa qabaadhe abbaan fedhe nattuu dubbatu miti wallahi wanta kanaan jiru kanaaf dhiira barbaadaan dura. Hayyee. Ati garuu ati jabduudha dhiira caaltaa. Thank you so much. Galatoon bareedduutiya. Saniif walaloo keessatti sansi katabee. Walaloo keessan san sila arra naa deebitan na arra deebime. Hayyee maamiin tiyyaa seenaa kan kee natti himtee. Ega fiisi barreesse. Hayyee guyyaatti waan yeroo ingiliffaan barreessita. Walaloo jecha namaa hin dhagahini yaa maakiitoo lubbuu toomee na dhageeffadhu waatti akkasiif dhaamaa tan namaa dagadhu yaa maakiitoo qaalii ufta hijiraadhu tan namaa dagadhu yaa maakiitoo qaalii ufta hijiraadhu maakii jabduu intalaa jabduu akka dhiiraa gaafa orma dhiiftee jiruu kee eegalte hundassi kumata boonuu jalqabde siin jedhee nutti jijjiiramte akka durii miti jedhee si komata badii kan kee malee jedhee si komata badii kan kee malee yeroo ta'uu diddu nama akka kalee dhiisi waa'ee namaa isa kan kee jiraadhu jiruu kan kee malee kan namaa dagadhu yaa maakiitoo qaalii waggaa 1,000 ol addunyaa tanarra lalisii jiraadhu addunyaa tanarra lalisii jiraadhu. I love you so much. I am proud of you. Walaloo kana kan si barreesse ana Aslii Kaalid jedhama. Shalaam bitsu habibti tiyyaa galatoomii shukran hedduun isin jaaladha waan dhuftaniif hedduun isin galateeffadha. Waan itti dhiyaatan yoo qabaattan uummataaf waan dabarsitan yoo qabaattan carraa isiniif kennaa. Isin birallee sa'aan hin beekne
ani as beellama wahii tokko qaba. Guyyaa Jummataa yoo isin mijaa'inaa barreessa kana booda miidiyaa irratti deebi'eetiin jira. Hedduu isin jaalannee jirra. Uummanni illee hedduu isin jaalatanii jiranii. Jabaadhaan isin jaashi.